Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni tanabbaleen kiyya alhamdulillah baga rabbi sin jiraachise hayyeega har'a barumsa akka muraachisu takkaan qabadhee isiniif dhufee jira. Duraan dursee akka subscribe, share, like kallattii hundaanuu akkanaaf gootan abdii isinirraa qaba. Barumsi keenya har'aa kunis akkaataa Facebook, email, password, lakkoofsa wanti hundi isin harkan jiru tokko akkaataa itti argachuu dandeessan jawwaaluma keessanirraa karaa gabaabaa ta'een akkaataa agartan har'a isin agarsiisaa kallattiin na hordofaa share subscribe godhuudhaan na waliin ture. Gara barumsichaatti darbuudhaaf qalbiidhaan afaana tura. Email Facebook keessaniitii fi wayin lakkoofsa Facebook keessaniitii password Facebook keessanii hunda isaa kan isin harkaa bade akkaataa jawwaaluma keessatti baafachuu dandeessan qalbiin afaana deema karaa salphaa ta'een karaa laafaa ta'een yoo email isin qabne yoo password isin qabne yoo lakkoofsa isin qabne waa tokkoyyuu yoo isin harkaa bade haalatti argachuu dandeessan. Qalbiidhaan afaana tura share waliif godha. Duraan dursee settingii haasennu settingiin kana settingii haasennuuti. Haala kanaan yeroo settingii seennee ol bunnee eessa dhoonna Google irratti dhoonna Google seenna umargaattan Google jawwal Google hin qabne jiru bakka kanaa haasennu yeroo haala kanaan seenne manager your Google account bakka jedhu kana ni agartan jedhee yaada. Akkuma argaa jirtan asirratti dhoonna ni seenna gara Google'itti nu oofa. Yeroo inni haala kanaan nu fide maal goona gama kanatti bunneeti haaluma argaa jirtan kana haga asii security bakka jedhu kana akkuma argaa jirtan security kanarratti haadhoonnu security kanarratti ni seenna. Yeroo inni haala kanaan nu fide ol bunna oluma bunnee maal jaa passport manager bakka jedhu kana akkuma argaa jirtan asirratti rukunna passport manager bakka jedhu kana argaa jirtani isiniif galayyaa yaada passport manager akka isin harkaa illee hin banne asirratti hin dhoonna. Yeroo asirratti dhoonne haala kanaan nu fide jecha Facebook ofaa miti Google si irraanfattan jecha email Google fi password isaa yoo dagattan haala kanaan isinii fida. Yani aappii garagaraadhaa asitti isinii fiduu danda'a. Haala isin gisee isin seef godhatanirraa garuu Facebookni yeroo hunda ni argama. Haala kanaan yeroo isinii fide kana keessaa maaltu rukutuu qabdan isinii Facebook irratti haasennu amma Facebookni kana ani akkaawuntii 5 irratti bannee jira akkuma agartan kun asitti 5 account yeera Facebook 5 account yeera ni dhoonna Facebook kanarratti. Yeroo haala kanaan dhoonne koodii jawwaala keessanii kana sin gaafata. Koodii kana yoo basmaan cufattanii jiraattanis yoo koodiin cufattanii waan isin cufattaniin ka jawwaala kanaa sin gaafata. Jawwaalli kun keessan tahuu hubachuudhaaf jecha haaseennuti amma yeroo haala kanaan seenne akkuma argaa jirtan kun akkaawuntii kiyya kan Facebook kanarratti banamee jiru guutuu sanaaf deera akkuma argaa jirtan asittis email waliin hunda sanaaf deera jecha akkuma agartan kun akkaawuntii 5 qaba. Akkaawuntii 5 isa haala kanaan naaf deera akkuma argaa jirtan jecha agartan jedhee yaada. Haala kanaan yeroo nu fide akkaawuntii kan hunda isaa mataa mataatti naaf deera jecha la Facebook kana niin beekaa jecha kan keessa itti fayyadamuu jiru san. Haala kana yeroo isinii fide maal gootan ishii fakkii ijaa sana dhootanii fakkeenyaaf tokko mul'isee isin agarsiisuuti. Kanuma haa mul'isuume fakkeenyaaf ishii fakkii ijaa sana irratti argina agartan jeen adda addaa ishii sana irratti hin dhoottan. Yoo feetan ammoo gama kanatti as dabartanii kanarrattis kooppi godhattan. Kanis akkuma kana haaluma argaa jirtanii kunis akkuma kana kooppi godhattan jecha emailii yoo barbaadanis asumaan kooppi godhattan akkuma argaa jirtan kana jecha. Arguudhaaf password kana jecha ammanni cufee jira tuqaa qofa godhee baafachuudhaaf fakkii ijaa sana dhootanii haala kanaan isinii fide jecha akkuma argaa jirtan haala kanaan isinii fide password keessanii fi email keessan asirraa fudhattanii Facebook keessan san banachuu dandeessanii share walii godhaa walii dabarsaa barumsa biraatiin rabbi nagaa walitti nu haa deebisu.